lakkoofsota hundaa hamma miiliyoona tokkotti jiran hambifannaan ida'uu. Yeroo darbee irraan gadee ida'uu irratti akkuma baranne har'amoo akkamiin isa kan baranna irraan gadee ida'uu ta'ee hambifannaan ida'uu isaa barannaa jechuudha. Yeroo darbee hambifannaan ida'uu hin baranne amma hambifannaan ida'uu barannaa jechuudha. Gocha lama tuqaa lamarraa yeroo jalqabnu kanneen armaan gadii ida'i jedha. Gaaffiin tokkoffaa 65 ida'uu 87 jedha. 65 ida'uu 87 yeroo idaanu 65 ida'uu 87 meeqa nuuf ta'a? Kana yeroo idaanu 5 ida'uu 7 meeqadha? 5 ida'uu 7 12dha. Maal goona asitti 2 as keewwanne 12 dhufe deebiinsaa. 2 as keenye tokko ishee hafte immoo eessa keenya? As gararraa lakkoofsa dijiitii isa itti aanu keenyaa jechuudha. Kanas maal goona? Isa dijiitii itti aanee jiru kanatti idaana. Tokko da'uu 6 meeqadha? 7dha. 7 da'uu 8 15. Asitti immoo 5 keewwannaa jechuudha. Amma otoo lakkoofsi asitti fufee jira ta'e 15 isa dhufe kana 5 as keenye tokko kana immoo asitti barreessina ture. Amma garuu lakkoofsi kan biraan itti aanee waan hin jirreef maal goona jechuudha? 15 gooneema barreessinaa jechuudha. Meeqa nu dhufa? 152 nu dhufa. Akka kanatti hojjenna. Barratti 842 da'uu 479. 842 ida'uu meeqadha? 479dha. Kana yeroo daanu 2 da'uu 9 meeqadha? 11dha. 11 kana tokko ishee kana eessatti barreessina? Asitti barreessina. Tokko asitti barreessina. Tokko ishee hafte immoo eessatti barreessina? 4 gararraa dijiitii lakkoofsa itti aanu gararraatti barreessina. Maal goona kana booda ishee asitti barreessine kana itti fufnee idaan. Tokko da'uu 4 meeqa? 5dha. 5 da'uu 7 12dha. 2 as keenye 12 isa dhufe kana 2 as keenye tokko kana immoo eessatti barreessina? 8 gararraatti barreessinaa jechuudha ol dhufnee. Kanas yeroo daanu tokko da'uu 8 meeqadha? 9dha. 9 da'uu 4 meeqadha? 9 da'uu 4 13dha. 3 asitti barreessine utuu lakkoofsa sitti aanee jira ta'e 3 barreessine tokko sitti barreessina ture. Amma garuu lakkoofsi itti aanee jiru waan hin jirreef 13 barreessinaa jechuudha. Kanaafuu 1321 nu dhufa jechuudha. Kan itti aanu caarratti 3850 ida'uu 7250 jedha. Kanas yeroo daanu 3850 ida'uu 7250 meeqa dhufa? 0 da'uu 0 0dha. 5 da'uu 5 10dha. 0 goone maal goona? 10 isa ta'e 10 nu dhufe 0 ishee kana asitti barreessine tokko immoo as dhufne asitti barreessinaa jechuudha. Tokko da'uu 8 9. 9 da'uu 2 11. Tokko as keenya 11 isa nu dhufe kana tokko ishee kana as keenya tokko ishee hafte immoo asitti barreessinaa jechuudha. Tokko da'uu 3 4. 4 da'uu 7 11. Tokko as keenya utuu lakkoofsa jira ta'e asitti barreessina ture. Amma garuu 11 barreessinaa jechuudha. Meeqa nu dhufe? 11,100 nu dhufe jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. 2. Daldaalaan tokko hoolaa qarshii 2,740 fi sangaa tokko qarshii 45,675 yoo bitan daldaalaan kun hoolaa fi sangaa bituuf qarshii meeqa baasan? Hoolaa qarshii meeqaan bitanii? 2,740. Sangaa immoo meeqa baasanii? 45,675. Kanaafiyyuu qarshii meeqa akka baasan baruudhaaf maal goona? Kan hoolaa fi kan sangaa kana qarshii isaa walitti daanaa jechuudha. Kan hoolaa meeqadha? 2,740dha. Kan sangaa immoo meeqadha?
45,675 isas itti barreessina jechuudha. 45,675 kan yoo walitti daanu qarshii isaan baasan barraa jechuudha. 0 da'uu 5 meeqadha? 5. 4 da'uu 7 11 tokko sitti barreessine tokko as keenya. Tokko da'uu 7 8 8 da'uu 6 14 4 goone tokko asitti barreessine. Tokko da'uu 2 3 3 da'uu 5 8 8 as keenya. 8 mala 8 qofa keenya jechuudha. 4 kan ammoo akkasumaan dabarsine kan itti da'amu waan hin jirreef meeqadha? 48,415 ta'a jechuudha. Qarshii 48,415 baasanii walumaa galatti. Fakkeenyi 3 kanneen armaan gadii ida'i jedha. Irratti 47 ida'uu 99 jedha. 47 ida'uu 99 akkam goona? 47 jalqaba 47 barreessinaa. 47 da'uu 99 goona. 7 da'uu 9 meeqadha? 7 da'uu 9 16 6 sitti barreessine tokko as fidan. Tokko da'uu 4 meeqa? 5 5 da'uu 9 14 14 asitti barreessinaa jechuudha. Meeqa nuu dhufa? 146 nuu dhufa. Kan itti aanu 59,146 ida'uu 8,972 jedha. Kanas yeroo daanu akkam goona? Akkuma ammaatti lakkoofsicha barreessina jalqaba 59,146 ida'uu 8,972 6 da'uu 2 meeqadha? 8 jenna. 4 da'uu 7 18 tokkodha. Tokko asitti barreessine tokko immoo as dhufnee asitti barreessinaa jechuudha. Tokko da'uu 4 tokko da'uu tokkoon 2dha. 2 da'uu 9 meeqadha? 11dha. Tokko asitti barreessine tokko immoo asitti barreessinaa. Tokko da'uu 9 10 10 da'uu 8 18 8 asitti barreessine tokko immoo 5 gararraa asitti barreessinaa jechuudha. Tokko da'uu 5 6 meeqa nuu dhufa? Walumaa galatti 68,118 ta'a jechuudha deebiinsaa. Akka kanaan hojjennaa. Caarratti 140,040 da'uu 50,768 isas asitti yoo barreessinu 1,140 da'uu 50,768 akka kanatti barreessine. 8 da'uu 0 meeqadha? 8 0 da'uu 6 6 0 da'uu 7 7 0 da'uu 0 0 4 da'uu 5 9 tokko qofaa ishedha asuma dabarsinaa jechuudha. 1,190,768 nuuf ta'a. Jalqabaan meeqadha? 146dha. Inni itti aanu mana manaan ida'e asii 68,118 ta'a jechuudha. Asitti akka furmaata kanarratti barreessetti hojjechuu barbaadani 47 da'uu 99 jedha miti. 47 da'uu 99 kan jedhu kana maal gootu? Mana manaan barreessitu. Kana jechuun 47 jechuun 40 ida'uu 7dha. Ida'uu 99 jechuun immoo 90 ida'uu 9dha. Kanas 40 fi 90 bakka tokkotti fidattu. 40 ida'uu 90 jettanii 7 fi 9 immoo asiin barreessitu jechuudha. Kunis meeqa ta'a? 40 fi 90 mana 10dha. Isaan meeqa nuuf ta'u? 110 nuuf ta'u. 130 ta'u. 130 7 da'uu 9 immoo meeqadha? 16dha. 130 da'uu 116 16 meeqadha? 146 ta'a jechuudha. Akka kanaanis hojjechuu dandeessu yoo barbaaddanii. Asitti gatii bakkaatiin qoqqoodee
mana tokkee, mana 10, mana 100, mana 1000 jedhee mana 10,000 jedhee mana akka kanaan qoodee ida'e. Kanas akka kanatti baay'ee salphaadha. Sanumadha lamaan isaayyuu tokkumadha jechuudha. Inni kun gabateema keessatti barraa'e malee garaagarummaa hin qabu. Fakkeenya 4 ganda qotee bulaa tokko keessa dhiira 27,398 fi dubara 23,467tu jiraata. Baay'ina uummata ganda kanaa barbaadi jedha. Kam goona? Baay'ina uummataa jechuun baay'ina dhiiraa fi baay'ina dubaraa ganda sana keessa jiraatudha jechuudha. Dhiirri amma kanaadha, dubarri amma kanaadha. Kana walitti yoo idaanu maal nuuf ta'a? Baay'ina uummata ganda sanaa baruu dandeenya jechuudha. Dhiirri meeqadha? 27,398. 27,398. 27,398 ida'uu meeqadha? Dubarri immoo 23,467. 23,467. Kana yeroo walitti idaanu 8 da'uu torbaan meeqadha? 8 da'uu torbaan 15. 5 goone tokko immoo as keenya. Tokko da'uu 9 10. 10 da'uu 6 16. 6 asitti barreessine tokko immoo deebinee as keenya. Tokko da'uu 3 4dha. 4 da'uu 4 8dha. 8 as keenya. Isa kana torba da'uu 3 meeqadha? 10. 0 as keenya. Tokko immoo as keenya. Tokko da'uu 2 3dha. 3 da'uu 2 5dha. Meeqa ta'a walumaa galatti? 50,865 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu baay'inni uummata ganda sana keessa jiraatu meeqadha jechuudha? 50,865 ta'a. 50,865 mana manaan gabatee keessatti barreessanii hojjechuu dandeessu tokkumadha jechuudha. Gilgaala 2.2 kutaa itti aanu irratti hojjennaa. Yeroo gadhiifamuu akka dafee isiniif galuuf subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.